Harka fuunee maatiiwwan miidiyaa koo nagaa keessanii har'as waalaallee mata duree garaagaraa sadiin as baanee jira jechuudha. Akkam jirtu nagaa keessanii nuni nagaa keenyadha baay'ee nagaa keenyadha. Egaa har'a mata duree sadiidhaan kan qabannee dhiyaanne mata duree sadan kan nagaa tokko lama jennee qopheessinee irra sadan kana daqiiqaa muraasa keessatti daawwattoota biraan keenyaa jechaadha. Nagaan kiyya kanunni irraa maddee sinaa dhaqqabu sagantaan keenya kana irratti hin jalqabnu uumaawwan isaa biyya kana barbadeessaa jiru waan kana uumaawwan isaa jechuun rakkoon kun rakkoo qotee bulaa irratti dhiibbaa baay'ee fidu qotee bulaa irratti osoo hin taane ikonoomii biyyaa irratti dinagdee biyyaa irrattis akkasumas nyaata namoonni hawaasni nyaataan akka of hin dandeenye maaliif baay'inaan kan inni barbadeessu ooyiruu waan ta'eef oomishaalee qonnaan bultoota waan ta'eef baay'ee dhiibbaa hamaa uummata keenyarraan ga'uu danda'a jedhamee kan eegamu kuni bara namitti kan jalqabame barreen gaddaas mul'atee ture uumaawwan hawaannisaa yeroodhuma kanatti yeroo midhaan sassaabbamu kanarratti dhaqqabee ture garuu kan baranaa salphaadhaa egereetti qophaa'aa jedhamaa ture beekamaa ture jechuudha wanni kun akka dhufu uummanni waan isaa kun akka dhufaa jiru naannoo ganna keessas dubbatamaa ture birraa keessaa kan as Itoophiyaa keessatti kan wal horan jiru Yemanii wal horanii kan dhufan jiru isaan akka jiranitti dhiibbaa guddaa biyyattii irraan ga'uu danda'u qophaa'aa biyyoonni yoo qophaa'an jedhama ammas jira kan biraa ammas reefu wal horaa jira isaan kun ammas yoo of eeggannoon seeraa qophiin seeraa jiraachuu baate baay'ee biyyattii barbadeessuu danda'u. Baay'ee barbadeessuu danda'u tokkoffaan waa'ee hoomaa waan isaa maalidha beektaa amma wanti kun beekamuu danda'a beektaa waqtii akkasii keessatti hoomaan waan isaa ka'uu danda'a jedhanii dubbatamee ture. Baay'ee sirriitti dubbatamee ture nunis gabaasnee turre haa ta'u malee egaa xiyyaaronni wantoota kanaaf dhufan immoo ergama isaanii son xumuriin yeroo isaan itti caccabanii arganii kufan kan dhaga'aa jirru uummanni Itoophiyaa immoo parsantii 80 qotee bulaadha. Isaanumarraadha kan nyaannu isaanumaadha kan nuufis ekspoortii ta'us wantoota nyaataman kan biyya alaatii galuun ala parsantii 80 hamma jireenyi nama lammiiwwan Itoophiyaa qonnaa irratti amma akka inni dhaabbatee jiru amma makka lafee dugdaa ta'e hundi keenya yoo hubanna parsantii 80 lammiiwwan Itoophiyaa keessaa qotee bulaan parsantii 80 taana nama hammamii akka inni miidhuu danda'u wanta nama wal gaafachiisu jechuudha. Waqtiin isaa immoo waqtii itti midhaan ga'udha. Waqtii kanatti midhaan bade jechuun qotee buloonni baay'een duwwaa sun qotee buloota duwwaas kan miidhu sababni isaa namoota garaagaraadha kan miidhu biyyattiidha kan inni miidhu kanaafuu amma ammaatti xiyyeeffannoon itti hin laatamne baay'ee wanti kun balaa guddaa geessisuu danda'a. Suurawwan garaagaraa argaa jirra kan sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jiru baay'ee akkaataa isaaniitiin iddoo qubatanirra barbadeessanii ka'anii jechuudha. Kanaafuu xiyyeeffannoon itti haa laatamu qotee bulaa keenyaaf baay'ee qotee bulaa duwwaafis osoo hin taane nuunis irraa fayyadamna sababa ta'eef hundi keenyi amma dandeenyutti xiyyeeffannoo laannee waa'ee kanaa osoo dubbanne qaamni waan kun ilaallatu immoo osoo irratti xiyyeeffatee kan jedhudha kanaan ergaa koo dabarsuu barbaadu. Kanarratti kan dabaluu barbaadu rakkoon kun tokkoffaa amma rakkoo yeroo kanaa fi rakkoo gara fuulduraatti fidudha. Rakkoon gara fuulduraatti fidu maalinni bara darbee yaadattoo ta'e lolaan ooyiruu baay'ee barbadeessee karaa Awaash kana naannoo Affaar keessaa baay'ee barbadeessee amma immoo kan lolaarraa hafe immoo hawaasni balleessaa jira. Kanaaf dhaabbanni tokko yoo xiqqaate biyya kana keessatti bara 2021 keessa namni miiliyoonni 19 gargaarsa namoomaa hin barbaada kan jedhu namni miiliyoona 19 lakkoofsa baay'ee guddaadha. Lakkoofsa baay'ee guddaadha. Kuni maalinni koovid jira kan buqqee jira waa'ee namoota sanis baay'umaa dhagaan kan hawaannis jira waa'ee namoota lolaan buqqisees baay'umaa dhagaamaan jiru haalli isaan jiran maalirra akka jiran yeroo waan nuti baay'een kanaafuu sagalee ta'uu fi qabna jechuudha. Sagalee ta'uu fi qabna namni miiliyoonni 19 kun immoo rakkate jechuun baay'eedha. Nama biyya tokko ta'a. Biyya tokko biyya Eertiraa fakkeenyaaf miiliyoona 19 irraa waan qabanitti poppileeshiniin isaa hawaasa guddaatu rakkoodhaaf saaxilamaa jira. Kun amma maali asirratti waan yaada
jabeessee himuu barbaadu maal inni tokko hawaasni kun akka dhufuun beekama ture. Kanaafuu itti qophaa'uu hin dandeenya ture. Oduu asiin ga'een jechuudha. Ergaas ga'e immoo akkuma dhufeen amma kinoo reefuu xiyyaarri fa'aa walitti qabamee jedhanii akka oduu gaarii taasifamaa jira. Garuu kuni akkuma Itoophiyaa keessa qubachuu qabatu jalqabeen akkuma inni hawaasnichi deemuu jalqabeen wantoonni sun hojiitti ba'uu qabu turan. Gara hojiitti daayireektirii seenuu kan qaban malee kaan kufee isa ganaa isarra deebitee hojjettee achi immoo isaan hojjechuudha. Inni yeroo kennaafi jechuudha waan asichaa. Kanaaf innis kan darbeera kan dhufuuf immoo amma namoonni kun hin barbaadu gargaarri nama hammanaa barbaachisaa kan jedhu jira. Kanaafuu namoonni sagantaa keenya daawwatan namoonni biyya alaa jiraatan fa'aa uummata naannoo Oromiyaa irraa bahuuf deemu. Naannoo Harargee waan baay'ee balleessaa jira. Amma Shawaa Bahaatti dhufa jedhamee eegama. Kanaaf amma erga namni rakkatee booda odoo hin taane amma dafanii dhaabbata gargaarsa adda addaa warri walitti hidhannoo dhaabbilee addunyoota wajjin qaban namoota Oromiyaa keessatti miidhamuuf jedhan hin beekna waan ta'eef. Ooyiruun isaanii badee lolaadhaan buqqa'anii irra rakkatu rakkoodhaaf saaxilamu kan hin beekama waan ta'eef namoonni dhaqqabuufii danda'an amma jechaadha. Takka ture namni beela'ee rakkatee maal argita beektaa kan takka ture jechuun amma akkasii ooyiruun badeera lolaan balleesseera kuni jira kuni nama miliyoona 19 beelessa jedhameera. Baay'een isaa immoo naannoo Oromiyaa akka ta'e inuma beekama maaliif amma baay'inaan Harargee irratti hannoo jechaa jira waan ta'eef waan isa lolaanis kan balleesse naannoo Awaash keessa kan jiran naannoo Oromiyaa irraa iddoo baay'ee waan ta'eef namoota miliyoona 19 kana keessaa namoonni Oromiyaa keessa jiran hin baay'atu. Kanaaf immoo booda erga namni beela'ee suurri fofokkisan suurri miira namaa bahu erga miidiyaa hawaasaa irratti bahee booda dirmachuurra amma jira wanni kuni eminentidha. Hinafu inuma maaliif wanni dura ta'uu qabu ta'eera. Ooyiruun badeera. Namoonni lolaan jalaa balleesseera minaanii. Kana booda namni wanna nyaatu waan hin qabneef beela'uunsaa waan hin oolle. Kanaaf dursinee otoo itti qophaa'anii namni gargaaruu danda'u namni booda uummata keenyaaf hangaa maal jedhu ammarraa kaanii otoo isarratti karoorsaniin immoo caala waan fooyya'ee hojjetamaa jedhee yaada. Ati sirrii jettee ani asirratti waan tokko jedheen mutirii keenya sattaanitti dabarra yeroo amma hawaasi tokko miidhamu gargaarsa jedhamee namoonni qarshii garaagaraa walitti qabanii hin erguufi erga miidhamee booda jecha hammana booda gargaaraa jedhamanii gaafatamuun keessanii nafu. Erga wanti kun ta'e osoo akkasiin jedhamiin osoo waqtiin sun hin gahin ammuma dafaati xiyyaarri sun qarshiin isaa nama qabeenya qabuuf badaa guddaan walitti dhufanii bituu danda'u. Hawaasa keenya gargaaruun barbaadu taanani booda ofuma bu'anii as ba'anii ani qarshii amma kanaan gargaara ani qarshii amma kanaan gargaara jechuurra amma koozii sana irratti sababa sana irratti hojjedhaati nu agarsiisaa yeroo hundumaa erga wanti tokko ta'ee booddee as nutti hin ba'inaa jechuun hin barbaada jechuudhani. Kanaafuu ammuma dafaati gargaara ammuma dafaati qaqqabaa kan jedhudha jechuudha kan inni dhaamsa koo dabarfachuu barbaadu. Ammayyuu maal jedhamaa jira inni babbadaansaa reefas deemaa jira. Dhufaa jiraadha malee kan inni irra cimaansaa darbee miti ammayyuu. Kanaafuu weerarri hawaannisaa kun dhufaa jira kana booda cimuu danda'a. Booda bu'uu keenya irraa ammuma dafaati gargaaraadha kan isin jechuu barbaadnu mata dureen keenya inni itti aanu immoo waa'ee qarshii dhagaa. Qarshiin baay'ee baay'achaa jira. Qarshiin foorjiidis haa ta'u qarshiin inni haaraa kuni hamma mootummaan eeyyame wali namoota garaagaraa irratti argamaa jira. Akkasumas illee namoonni qarshii foorjiidii kanaan gowwoomfamanii qotee bulaan baay'ee gowwoomfamaa jira. Baay'ee ilaali yaadi. Qarshiin kuni qarshii guddaa 100 natti fakkaata sochoosuu hin dandeessu ammaan booda. Yoon si dabarsuu barbaade akkaawuntii koraan akkaawuntii keetti dabarsa malee baadhee fiizikaaliidhaan baadhee siif kennuu hin danda'u. Kun seeraan ala yakkadha sababa jedhamee jiruu fi garuu gaafamoo miidiyaarraa dhageenyu qarshii miiliyoona 2 isa haaraa foorjiidis miti haaraa qarshii miiliyoona 2 qabame. Kana jechuun namni qarshii miiliyoona 2 baasuu hin danda'a. Akkamittiin ba'e qarshiin kuni foorjiidiin lakkoofsi amma kanaa hojjetame
Kun egaa mootummaan bira geedha kan poolisiin bira geedha kan poolisiin bira hin geenye kan qotee bulaan baay'ee ittiin goonfamaa jiran jiru kanaafuu of eeggannoo akkamittiin akka ittisuu danda'an qotee bulaa mataa isaallee qarshii forjidii forjinaalii adda baasee akka inni baru wanti godhamee hin jiru beektaa. Isarratti amma fakkeenyaaf halluun yeroo jijjiiramu birriin kurnan inni haaraan kun birrii 100 duraanii fakkaata turedha. Baadiyyaatti namoonni 100 isa haara birrii 10 isa haaraa kanaan qotee bultoota irraa qotiyyoo horii maal akkasii bitaa jiru wanna jedhamu jira. Kun immoo sirriitti gadi bal'inaan uummatatti dubbachuu dhiisuudha, uummata barsiisuu dhiisuudha. Kanatti aansee fakkeenyaaf qarshii baasanii sochoosuu hin danda'aman gaafa jedhamu fakkeenyaaf baadiyyaa horiitti gurgurama. Qotiyyoon tokko birrii 20,000 10,000 amma daldalaan tokko qotiyyoo 10 ol hin bitu jechuudha moo baadiyyaatti akkaawuntii bansiisee uummataaf erga jechuudha moo akkam jechuun amma kan jechuun gaasitti takka ati an qotiyyoo qabataanaan ati dhuftee an qotiyyoo 10 qabataanaan ati dhuftee qotiyyoo 10 irraa bituu fi hoteelaaf barbaaduu dandeessaa sagantaa irra ta'uu danda'a nama tokko ta'uu dhiisuu danda'a kan bitu jechuun gaafa dhufu qarshiituun baay'ateen sun beekee baay'ee bitu digdama soddoma akkam akka humna isaanii bitu. Kan jechuun qarshiin fiizikaaliidhaan qarshii 100 darbee harka qotee bulaa kana qotee bulaa gahuu qaba. Gurguratus danda'asii yoo taane qabas akkamitti amma tiraansaakshinii baadiyyaa baankiin baadiyyaan jiru. Magaalaa aanutaa irra jira baankiin magaalaa aanutaa irra jira achi gadi kan jiru hin jiru achi gadis immoo hin socho'a qarshiin. Namni horii gurgurataa horiin gabaan horii immoo qarshii baay'ee sochoosan kanaaf akkamitti jechuun kan naangalama namni tokko kan qarshiin 100 magaalaadhaaf yoo ta'e hin ta'a magaalaa keessa warra ta'eef yoo ta'e hin ta'a akkas ta'uu baannaan garuu amma namni magaalaa fiyyuun ta'u malee amma qotee bulaa dhamte magaalaa fideen gurguradheen qotiyyoo 10 qaba loon 10 gurgurachuun dhufee tokkoon ishee meeqa taatu loon furdisee gabbiseen gurgurataana tokko ishee 10 taatu. Tun jaallatiin qarshiin namni garaagaraa 10 atis 10 naballu 10 fidee hundi isaanii narka dhufa qotiyyoon kun gurguradha sababa ta'eef. Utun barbaadiin qarshiin 10 narka hin gaa'e qarshiin 100 harka koo galaa jecha seeraan ala jechuudha qarshii 100 baatanii argamuun immoo si dhufeera. Kana yoo akka isaanii dhuguma immoo siisteemii moobaayil baankingii kana immoo akka fayyadamaniif jechuun ati narraa bituu dhufte taana moobaayil baankingiidhaan ati qarshii naa dabarsite inni qarshii naa dabarsite namichi dhufee loon gurguratu immoo kana wajjin wal bareeraa. Isaaf amma kan gaaffiin koonni tokkoffaani seeronni ba'u. Garuu seeronni sun gaafa ba'anii yeroo baay'ee kaayyoo galmaan gaachuu barbaadantu jira. Kaayyoo sana keessatti uummanni Itoophiyaa inni parsantii 80 yeroo baay'ee seerri isaan hin ilaallatu. Uummata baadiyyaa hin gaafatan jedhanii waan yaadamuuf jechuun amma uummata magaalaa kana wanta ta'e hin gaafatan waan jedhamaniif yeroo baay'ee akkuma ilaallamu magaalaa irratti yaada ilaalcha kaayanii kan baankiidhaan akkas godhaa akkaawuntii banaa maal akka jettuun amma baay'ee rakkisaadha. Waan nama rakkisa jechuun amma ijoolleen waggaa mana barumsaatti deebitee gara yuunivarsiitii deebitee warri dhaqee qofa namatti matee baankiidhaan galcha amma qarshii baankiidhaan galchuun lafaa kaastee hin danda'amu waan akkasii waggaa akka biyyaatti. Kun yoo waan biraadhaam kun tokko adda biraadhaam qotee bulaan qarshii amma yuunivarsiitii an jiru baankii maatiin koo fayyadamanii hin jiru taanaan bukkee adda biraa kan iddoon jiru banachuu qabu jechaadha. Callisee dhaqxee bukkii namaaf birrii gashuu hin danda'amu sababa ta'eef jechuudha. Kanaaf waa'ee kana maaltu yaadameera namoota baay'eetu rakkata ispeeshaalii gaafa yuunivarsiitiin banamu akkasumas illee qotee buloonni immoo qarshii humnaa ol ofirraa kuusuudhaan yakka osoo hin barbaadiin hojii isaanii sirreessuu hojjechaa yakka hojjetame jedhamee gaafatamuu ni danda'u. Kanaaf maaltu yaadame wanta jedhu gaaffii makaasna kanaaf deebisaa waan qabneef kana taasisanii tooppikii itti aanu waa'ee mana barumsaa banamuufidha gama. Manni barumsaa banamuufidha kutaa warra kutaa 8 fi kutaa 12 kan banamuu fi karoorfame miidiyaa irratti simannoonni barnootaa qophii isaan godhan bishaan gashuu akkasumas illee maaksii qopheessuu saamunaa wantoota kana qopheessuu sooshaal miidiyaa irratti akkasumas illee karaa foddaa TV illee argaa jirra jechuudha. Erga amma kutaa 8 jalqabee kutaa 12 jalqabee warra kana amma gaaffii
warri kun of beeku rakkoon qabu ati hin godhin jennaan hin godhanii godhinaan immoo rakkoon qabu of eeggadhu jedhameera sababni ijoolleen warreen kutaa tokko gadi baratanii sadarkaa daa'immaarra ijoolleen jiran ijoolleen kutaa tokko lama dhuguma of eeggatu mana barumsaa gaafa jalqabu amma isaanii jalqabuun isaan koronaan hin baru taanaan addunyaan barumsaan dhaabbatu dirqama nama banama warra akkasii of eeggannoo maaltu godhameera kutaa 8 banamee kutaan 12 banamee of eeguu danda'u warra of hin eegneef daa'immaniif maaltu yaadame sababni isaa ijoolleen daa'imni maatii keessaan baatii dhukkuba sanallee yommuu of miidhuu dadhabdellee maatiitti fudhattee hin galte achi keessa namni umuriidhaan dulloome jiraachuu danda'a achi keessa namni dhukkuba irra caalaa baay'ee gara du'aaf isaan saaxiluu danda'u namni qabu jiraachuu danda'a yoo koronaan qabeenyi so wantoota akkasiif maaltu yaadame. Asirratti ani jechuu barbaadu anis amma akkuma duratti yaaddi koo baadiyyaaf magaalaa kan jedhu bishaan galchuu maal kan jedhu nama bishaan bakka jirutu nama bishaan iddoo jirutu galchuu danda'a bishaan dhugaatiin immoo biyya kanatti yeroo tokko odduma gabaasni isaanii magaalaa Finfinnee keessi parsentii 100 bishaan dhugaatii wal ga'eera jedhanii gabaasanii achumaan fandiin dhaabbate. Achi gargaarsi karaa bishaan dhugaatii wal geessisuuf jedhu dhaabbate magaalaa Finfinnee parsentii 100. Yaaddeen koronaa miti. Yaaddeen koronaa miti. Anda magaalaa Finfinnee keessatti akkas jedhanii turan yeroo gabaasa suuqaa irratti amma maalinni manni barnootaa yeroo banama bishaan qabaachuu qabu manni baadiyyaa baay'een bishaan hin qaban. Manni barumsaa manatti hin qaban manni barumsaa manatti hin qabanii mana barumsaattis hin qaban baadiyyaa. Kanaaf inni xiqqoo ishii gara hojiitti hiikamu rakkisaa ta'uu danda'a. Baay'ee. Tokko kan hin arge teessoo tokkorra daa'ima tokkotu taa'aa jedhanii waan odeessan tokko teessoo tokkorra daa'ima tokko teechisuu dhiisii manneen barumsaa Oromiyaa magaalaa keessatti iyyuu lafa ta'anii iddoo itti baratanidha naannoon Oromiyaa. Amma prepaaratooriin iddoo itti baradhe kutaa tokko keessa nama 70 ta'anii baran 70 ta'anii sadiidhaan ta'in so iddoo meeqatti qoodama jechuudha amma mana barumsaa iskuulii kutaa daa'ima qofa mana iskuuliis nama tokko duwwaa teessisa umbariin tokko so roobii amma kan hin dhagee roobii wiixata roobii jimaata tokkotu barata tokko immoo facaasaa kamisaa fi qidaamee yookaan sanbata dura barataa jechaadha. Haaluma kanaan iyyuu dhuguma baay'ina barattoota Itoophiyaa keessa jiru to'achuun ni danda'ama iddoo lamatti hiranii jecha amma iddoo lamatti hiramee kutaama tokko iddoo lamatti hiru. Akkasiyyuu ta'ee nama tokko teechisuuf hin danda'a. Jiran itti fakkaatu akka dhugaan jiru hin ilaalame amma akkanani onnonani qabutti ijoolleen lafa ta'anii baratan jiru magaalotuma Oromiyaa tokko keessattuu kanaaf wanni ta'e yeroo yaadamu gochuudhaaf waan jedhaniif gochuun isaanii oolu waan jedhameef manni barumsaa banamuu isaanii oolu waan jedhameef wanni ta'e ta'uun isaanii oolu garuu itti yaadamee amma koronaa vaayirasiin hin banne jira kanarratti immoo manni barumsaa saaqame taanaan rakkoo guddaa fidee dhufuu danda'a. Kanaaf ammas kanan jedhani nama magaalaa odoo hin taane namoonni magaalaa aksesii wantoota ittiin of eeganiif karaa argachuu danda'u salphaatti jechuudha. Garuu namoonni baadiyyaa keessa jiran argachuu danda'u. Masaraa harki baay'een lammii Itoophiyaa baadiyyaa jiraata. Baadiyyaa jiraata. Yeroo baay'ee karoorri fi wanni bahu hundummoo magaalaa irratti xiyyeeffata. Ilaalcha keessa waan nan galu. Amma kallisuma imaan hin argee kan miidiyaa irratti dhiyaachaa ture magaalaa keessa mana barumsaa jirudha. Baadiyyaa keessa mana barumsaa magaalaa keessa jiru caalaa jiraata. Lakkoofsi uummata baadiyyaa sababa lakkoofsa uummata magaalaa jiru caaluu fi manneen barnoota baadiyyaa jirus dhaqaa nutti agarsiisa. Wantoota isaan irra jiranii kan magaalaa duwwaa arguun barbaannu. Kan irratti garuu wannan kaasuuf barbaadu isaan mana hidhaa turanoo akkam ta'uudha. Manneen barnootaa tokko akka mana hidhaatti fayyadaman jiru. Akkasumas immoo kan iddoo turtiis kan koronaa vaayirasii speeshaalii kan nama sodaachisu iddoo turtii koronaa warra ta'anii mana barnootaan iddoo turtii koronaaf namooti koronaan qabaman iddoo turtii kan ta'e fayyadamaa turan ni jiraatu. Isaaniif qulqulleessuu qabu vaayirasiin sa'aatii 72 booda du'uu danda'a sa'aatii kana booda du'uu danda'anii himuu danda'u.
Kanas ta'uu sana garuu manni barumsaa sun seenitaayiz ta'uu qulqullaa'uu qaba. Kanarratti maaltu yaadame kan jedhu gaaffii dhiyeessina jechuudha. Nun gaaffii ma dhiyeessina yoo deebiin jiraate immoo deebii isaas finnee sanamaaf dhiyeessina. Matirreen keenya sadan kana fakkaatu ture waan irratti wal qabda. Kanaafuu gaa daawwattoota keenya matirreen keenya sadan kana fakkaatu ture isinoo maal yaaddu? Waa'ee kanarratti waa'ee koronaas ta'uu danda'a, waa'ee mana barumsaa banamuus ta'uu danda'a, waa'ee qarshii foriidii jiru isin itti gaafatamummaa keessanis ba'asin jechuu barbaanna. Sababni isaa qotee bulaan baay'ee miidhamaa jira. Kanaafuu nuun asumaan nagaa isinitti dhaabna. Torban gaarii. Torban gaarii.